Hanqinni dhiigaa cimaan yoo nu mudate severe anemia kan jedhamu kan sirraa'u dhiigaan qofaadha. Kana gochuudhaaf dura gosa dhiigaa baruun dirqama. Gosa dhiigaa afurtu jira. Isaanis A, B, AB fi O dha. Tokkoon isaanii RH positive yookaan RH negative ta'uu danda'u. Kana erga barreen booda dhiiga kennuudhaaf cross-matching hojjetamuun dirqama. Kunis kan hojjetamu dhiiga nama arjoomuu sanii kan fudhatu sana wajjin walitti makuudhaan wal simamoo waliin simu kan jedhu adda baafachuun dirqama. Gosa dhiigaa afran kana keessaa nama hundaaf kennuu kan danda'u universal donor kan jedhamu O negatiividha. Nama hundarraa immoo fudhachuu kan danda'u universal receiver jedhamee kan waamamu AB positive.